ayyaana guyyaa har'aa ayyaana Dabra Taaboor yookaan Gaara Taaboor jedhamu irratti hundoofnee akka eeyyama Waaqayyootti wajjin ni baranna. Nama sadii isaanis Yohaannis obboleessa isaa Yaaqoobii fi akkasumas qulqulluu Phexrosin qabateetu Yihudaan yookaan gantuun kun kan Kiristoosin dabarsee diinaaf kennu kan ajjeesisu kun iccitii addaa ifa waaqummaa Kiristoosin kana arguun isaaf waan hin malleef kanaafuu isaan kun lamaan iyyuu dhufuun isaanii gara gooftaa isaaniitti dhufanii iddoo waaqummaan waaqa isaanii itti mul'ate kanatti argamuun isaanii Eeliyaasis Museenis gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosii wajjin haasaa dubbachaa turan. Maal haasaa turanii? Yaa Waaqayyo eenyummaa keenyaaf ibsii jedhee yeroo inni kadhatutti gaara guddoo sana mana kiristaanaatti argamuun nuuf gaariidha. Sababiin isaa maaliif yoo jenne maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko amiin. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko amiin. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko amiin. Kabajamtoonni maatii Waaqayyoo abbootiin koo luboonni obboluwwan diyaaqonoonni fagoo irrattis dhiyoo irrattis kan argamtan qulqulluun sagalee Waaqayyoo kun kan isin qaqqabu hundumni keessan maatii Waaqayyoo ijoolleen waadaa haadha keenya qulqulleetti duroo maaramee maqaa Waaqayyummaa keenyaan nagaa isin gaafadhaa akkam jirtu arjummaa isaanuuf baay'isee nagaan nu tursee guyyaa kanaan ayyaana waggaa kanaan kan nu ga'e Waaqa keenyaaf Waaqa abbootii keenya qulqullootaatiif galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Yeroo hundumaa araarsummaa isheetiin waadaa isheetiin kan duraan fagaanne haadha Waaqaa deessuu Waaqaa isheedhaafis galanni ulfinni guddaan isheef haa ta'u. Ergamoota Waaqayyoo qulqulloonni hundumtuu wareegamtoonni raajonni duuka bu'oonni qulqulloonni walumaa gala akkaataa kennaa isaaniif kabaja isaaniitti galanni isaaniif haa ta'u. Yoo Waaqayyo nu gargaare eeyyama isaas yoo ta'e hundumaa kan barsiisu barsiisaa dhugaan hunda kan gorsu hunda kan jajjabeessu Waaqayyodha waan ta'eef eeyyama isaa yoo ta'e guyyaa har'aa manni kiristaanaa keenyaa kan isheen haala adda ta'eef kabaja addaatiin kan isheen kabajju ayyaana guyyaa har'aa ayyaana Dabra Taaboor yookaan Gaara Taaboor jedhamu irratti hundoofnee akka eeyyama Waaqayyootti wajjin ni baranna kan barsiisu Waaqayyo hunduma keenyaaf iccitii isaa nuuf haa ibsu. Egaa duuka buutuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan taate akkasumas qophooftuu fi waan hundumaan akka eeyyama Waaqayyootti kan jiraattu manni kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa maqaa gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin kan kabajju ayyaana gurguddoo 9 akkasumas ayyaana xixiqqoo jedhamanii kan beekaman ayyaana gurguddoo ayyaana xixiqqoo 9 maqaa gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin ni kabajji. Haala adda ta'een sirnaa fi seera adda ta'eenis tajaajila barbaachisaa ta'e hundumaa ni gaggeessiti jechuudha. Haaluma kanaan ayyaanota gurguddoo 9 jedhamanii beekaman keessaa guyyaa har'aa guutuu mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidootti kabajamee kan oolu ayyaana gooftaa keenya Yesuus Kiristoos warra 9 keessaa tokko kan ta'e ayyaana Dabra Taaboor yookaan Gaara Taaboor jedhamu jechuudha. Ammasuma irratti jecha isaa akkuma ilaallu Gaara Taaboor yookaan ayyaana Gaara Taaboor ayyaana Dabra Taaboor jedhameetu beekama. Yaadichi yookaan jechi kun himni kun jecha gurguddaa lama of keessaa qaba. Gaaraa fi Taaboor kan jedhu jechuudha. Gaara yeroo jedhamu hundumni keenya akkuma beeknu iddoo ol ka'aa tulluu guddaa gaara guddaa dachee lafa kanarraa iddoo olaanaa fi guddaa kan ta'e jechuu yeroo ta'u Taaboor jechuun immoo maqaa gaara kan yookaan tulluu kanaaf kenname jechuudha. Akka kitaabni qulqulluun nutti himutti
gaarri yookaan tulluun Taaboor jedhamu kun biyya Samaariyaa keessatti naannoo Galiilaarraa yookaan naannoo Naazreet jedhamurraa kiiloomeetira 10 irratti kan argamu, dheerinni isaa asii olee meetira 572 asii ol kan faggaatu gaara guddaa, tulluu guddaa naannoo amma caqasne kanatti kan argamu jechuudha. Egaa kitaabni qulqulluun akkuma nutti himu Wangeela Maatiyos boqonnaa 17 lakkoofsa 1 eegallee akkuma dubbisnu Gooftaa fi Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos barattoota isaa 12 keessaa nama 3, isaanis Yohaannis, obboleessa isaa Yaaqoobii fi akkasumas qulqulluu Phexrosin qabateetu warra salgan lafatti yookaan immoo gaara Taaboor miinjalee Taaboor gaara Taaboor kana jalatti dhiiseetu gara gaara guddaa kana fiixee isaarraa kan dhuma isaarraa asii ol ba'e. Guyyaa achirratti ol ba'u kanas Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos barattoota isaa 3 keessaa namoota kana 3 isaaniin qabatee gaara Taaboor irra ba'ee achirratti gaara sanarra eegaa ba'anii booda guyyaa har'aa kana waaqummaa isaa yookaan immoo amalummaa isaa, ifa amalummaa isaa itti agarsiiseeti ifa adda ta'e kana dura barattoonni isaa argu kan arganii hin beekne, kan hin argine ifa addaa isaanitti agarsiisee jedha. Yeroo haala kanaan Gooftaan ifa isaa kana, ifa waaqummaa isaa kana isaanitti agarsiisu, barattoonni kun kanneen 3 isaaniiyyuu ifa kana dandamachuu dadhabanii yookaan fuula isaa dhaabbachuu dadhabaniitu kufani. Yeroo kana isaan kufanii xiqqoo turanii iddoo kufan sana yeroo isaan ka'an kakuu moofaa keessa haala adda addaatiin, seenaa adda addaatiin kan turan raajota gurguddoo 2, inni tokko Eeliyaas, inni tokko immoo Musee iddoo isaan jiranii. Museen du'ee awwaalamee iddoo inni awwaalamee ture sana keessa awwaala keessaa kaasee, akkasumas Eeliyaas raajaa Waaqayyoo kan ture raagdichi guddaan iddoo inni dhokatee ture yookaan immoo iddoo inni itti fudhatamee ture biyya yookaan magaalaa jiraattotaa keessaati. Isas waamee namoonni kun 2 Musee fi Eeliyaas Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wajjin yeroo isaan dhaabatanii haasa'an, yeroo inni isaanii wajjin dhaabatu duuka bu'oonni Gooftaa warri duratti yeroo ifa waaqummaa isaa argan kufan kun achi keessaa Waaqayyo Gooftaan keenyas isaanis kufuu isaanii eega argee booda Gooftaan harka isaa irra kaa'ee yeroo inni isaaniin tuttuqu yookaan yeroo inni kabaja harka isaatiin, qulqulluu harka isaatiin, ulfaataa harka isaatiin barattoota isaa warra kufan kana gaafa inni harkaan qaqqabu yookaan tuttuqu, isaanis dammaqanii yeroo ilaalan Gooftaan isaanii, Waaqni isaanii kana dura isaan seenaadhaan, kitaabaan kan isaan beekan, qaamaan garuu kan isaan hin beekne Eeliyaas akkasumas Museen yeroo Gooftaa kana Waaqa kana wajjin dubbatan arganii jedha. Isaanis kana booda baay'ee ajaa'ibsifatanii duuka bu'oonni Gooftaa hojii ajaa'iba Waaqayyoo kana ifa waaqummaa isaa isaanitti agarsiisee, isaanis hojii isaa kan arganii iccitii addaa eenyuyyuu arguu hin dandeenye arganii tokkoffaa Waaqa isaanii galateeffatan. Kennaa addaatiin, haala addaatiin, kallattii isaanii hin yaadneen ifa waaqummaa isaa kan isaan hin beekne isaanitti agarsiisuu danda'eera. Kanaan dura isaaniin faana oolee, isaan faana bulee, isaanis barattoota isaa warra kaanii wajjin ta'anii iddoo inni bulutti bulanii, lafa inni oolu oolanii, hojii ajaa'ibummaa waaqummaa isaa arganii akkamiin akka inni barsiisu, waa'ee maal akka inni barsiisu, maal akka inni hojjetu, dhukkubsataa yeroo fayyisu, jaamaaf kan ija hin qabneef, kan gurra hin qabneef ija banee gurra banee goophoo diriirsee hojii ajaa'iba waaqummaa isaa yeroo inni hojjetu
kan kana dura argaa turan sanaan adda kan ta'e haala addaatiin gooftaa isaanii arguuf ilaaluu danda'aniiru. Yaa maatii Waaqayyoo, durumarraa kaasnee maalaallu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos barattoota isaa keessaa nama 3 qofaa filate. Maaliif yoo jenne 12 isaaniiyyuu filatee fuudhee gaara guddaa sanarraa geessisuu yookaan immoo kaa'uu ni danda'a ture. Maaliif warra salgan guutuu isaanii isaaniin dhiisee nama 3 qofa fudhatee deemere yoo jedhameef garuu sababii mataa isaa danda'e waan qabuuf. Inni kunis maal yoo jedhame isaan keessaa iccitii waaqummaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos har'a arguun kan isaaf hin malle. Akkuma kitaabni qulqulluun waan eebbifamaa waan qulqulluu sarootaaf hin kennina jedhe dubbate. Saroota jechuun gantoota, shakkitoota yookaan immoo kan Waaqayyoon amananii deebisanii ganan waan ta'eef warra amananii ganan keessaa keessumattuu Yihudaan fuula duratti gooftaa isaa uumaa isaa kana qarshiidhaan dabarsee kennee diinaaf dabarsee kennuuf jira waan ta'eef inni gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo lapheen Yihudaa laphee ganumsaa kan qabu yeroof malee hamma haala mijeeffatutti gooftaa kana wajjin oolee bulee duuka bu'oosaa fakkaatee hordofaasaa fakkaatee warra 12 keessaa tokko fakkaatetu gooftaa wajjin kan jiraatu malee gantuu fi shakkitu yookaan gooftaa kana dabarsee kan kennu ta'uusaa innuu laphee deebi'u lapheetti Waaqayyotti araaramu akka inni hin qabne Waaqni keenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waan beekuuf. Yihudaan yookaan gantuun kun kan Kiristoosin dabarsee diinaaf kennu kan ajjeesisu kun iccitii addaa ifa waaqummaa Kiristoosin kana arguun isaaf waan hin malleef isa hambisuuf jecha warra 8 isatti dabale Yihudaa wajjin akka isaan hafan taasiseera jechuudha. Maaliif isa qofaa hin hambisne warra 8 isa wajjin maaliif hafan isa jedhuuf immoo qofaasaa yoo hambise Yihudaan fuulduratti akkuma duraan jenne gooftaasaa fannisuuf gooftaasaa ajjeesuuf jira waan ta'eef innis guyyaa gooftaa fannisuu qarshii 30 dabarsee gooftaasaa yoo kennu sana waan inni guyyaa akkasii addatti naqoodee hiriyoota kookaan irraa barattoota isaa warra 12 keessaa addatti na baase anaan qofaatti waan adda na baase waan loogii addaan irraan ga'eef dabarseen isa gurgure dabarseen isa ajjeesise jedhee akka inni sababii hin arganneef barattoota isa fakkaatan duukaboota warra kaan 8 wajjin qofaatti gaara sana yookaan tulluu sana jalatti hambisuu danda'eera jechuudha. Haa ta'uti garuu hojiin Waaqayyoo dinqii waan ta'eef hojiin Waaqayyoo ajaa'iba waan ta'eef barattoonni gooftaa kanneen 8 Yihudaarraa kan hafan idduma jiran ta'anii Yihudaama wajjin otoo jiranii isuma wajjin otoo ta'anii isuma wajjin otoo hirmaatanii garuu inni gidduu isaaniitu taa'u lapheen isaanii waaqa isaanii wajjin waan ta'eef laphee banameef laphee amanee jiru laphee Waaqayyoon sodaatu qabaatanii ajajamanii tole jedhanii taa'aa waan jiraniif gooftaan barattoota warra kaan qofaatti filatee nama 3 qofa fudhatee qofaatti nu hambise jedhanii shakkii biraa keessatu hin galiin amantaadhaan akka waaqni isaanii isaaniin ajajetti waan ta'aniif abdii guutuuf amantaadhaan ta'anii gooftaa isaanii waan eeganiif gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ifa waaqummaasaa Phexrosiif Yohaannisiif Yaaqoobiif yeroo ibsu warra 8 kanaafis ifeefii jira iccitiin kuni isaan jalaas hin dhokanne jedhu abboonni mana kiristaanaa yookaan hayyoonni mana kiristaanaa keenya jechuudha. Sababiinsaa iccitiin Waaqayyoo iddoo tokkotti gaggeeffamu yookaan iddoo tokkotti kan raawwatamu kan Waaqayyoo isaaniif eeyyame hundaafu eessattiyyuu taanaan gaarri tulluun fageenyi bosonni daangessuu waan hin dandeenyeef hojii Waaqayyoo uumamni kamuu daangessee hambisuu waan hin dandeenyeef yookaan namoonni waluma qixa
iddoo tokko waan dhaabataniif, iddoo tokko waan ta'aniif, waliin waatee tokko waan hirmaataniif yookaan waliin hirmaachuu waan dhiisaniif iccitii Waaqayyo qopheesse jalaa dhokata jechuu waan hin danda'amneef jechuudha. Akkuma raajaan Daani'eel raajaa isaa boqonnaa 10 irraa akkuma dubbisnu guyyaa Waaqayyo ergamaa isaaf ergee mul'ata kana dura isatti agarsiisaa ture sana ergamaan Waaqayyo Daani'eliif iccitii addaa yeroo ibsaafii ture sanatti namoonni baay'een kan isaa wajjin jiran Daani'elii wajjin namoota baay'ee turani. Haa ta'uti garuu Daani'el mul'ata kana dura ilaalaa ture sana akka isaaf ibsuuf Waaqa biraa ergamee kan dhufe ergamaan Waaqayyoo kun Daani'el wajjin yeroo inni haasa'uuf iccitii Waaqayyoo isatti agarsiisu yookaan isaaf ibsuu barbaade kana yeroo inni itti himu namoonni kanneen Daani'el wajjin dhaabbatan ergamaa kanas hin agarre iccitii Waaqayyoo isaaf erge ergamaan Waaqayyoo kunis yeroo isaaf ibsu namoonni kanneen biroo hin agarre jedhe. Kanaafis Daani'el maal jedhee ragaa ba'ee Waaqayyoo biraa ergamee mul'ata kana hiika isaa iccitii isaa kan naaf ibsaa ture. Ergamaan Waaqayyoo na faana dhaabatee yeroo inni dubbachaa ture namoonni na faana turan kan na wajjin dhaabbachaa turan iccitii kana hubachuu yookaan beekuu hin dandeenye jedha. Kanarraa maal hubanna ree yoo jedhame namni iddoo tokko wal faana waan dhaabbateef qofa hin dhaga'u, walqixa hin dhaga'u, walqixa hin hubatu, walqixa hin dhufuufi waluma immoo wal faana dhaabbateef waluma faana immoo hin dhageenye jechuu hin danda'amu jechuudha. Akka eeyyama Waaqayyootti namoota jiraatan seera isaa eeganii isaaf ajajamee kan jiraatan hundaaf Waaqayyoo karaa tokkos karaa biraas iccitii isaa waan isaaniif ibsuuf Phexros Yohaannisiif Yaaqoobiif kan ibse iccitii isaa Waaqayyo barattoota warra 8niifis Yihudaarraan kanaaf warra 8niifis ibsee jira jechuudha. Yaa maatii Waaqayyoo nutis jireenya keenya keessatti waan Waaqayyoo nuuf ibsuu qabu, waan Waaqayyo nutti agarsiisuu qabu, sababii balleessaa keenyaan, sababii cubbuu keenyaatiin kan nu jalaa dhokate, hiikni iccitii jireenya keenyaa, hiikni iccitii tajaajila keenyaa, hiikkaan iccitii walumaa galaa nuuf barbaachisu kamiyyuu nu jalaa dhokate akka inni jiru shakkii malee of sakatta'uun barbaachisaadha jechuudha. Iccitiin Waaqayyo kan namaaf ibsu jireenya hafuura keenyaas ta'e jireenya foon keenyaa kan nuuf ifu tokkoof tokko eeyyama Waaqayyoo ta'e nutis akka eeyyama Waaqayyootti jaalala Waaqayyootiin yoo jiraanne qofaadha jechuudha. Kanaafuu duuka bu'oonni 3 gaararra ba'anii iccitii ifa waaqummaa Kiristoosiin arguu danda'an warra bara kumoofaa keessaa jaarraa hedduu boodatti deebi'anii osoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos samiirraa gad bu'ee haadha keenya giiftii qulqulleettii Dubroo Maaramiirraa hin dhalatiin dura waggaa hedduu addunyaa kana keessa turanii garuu booda akka eeyyama Waaqayyootti addunyaa kana keessaa kan fudhataman isaan wajjinis yeroo gooftaan dhaabatee isaa wajjin haasa'u arguu danda'anii. Eeliyaasii fi Museen, Phexros, Yaaqoobii fi Yohaannis gaara kanarratti wal arganiiru. Iccitiin kun maal agarsiisa yoo jenne gaarri sun yookaan tulluun sun iddoo iccitiin guddaan iccitiin Waaqayyoo iccitiin waaqummaa gooftaa keenya fayyisaa keenya iddoo inni itti sirriitti mul'ifamedha. Kanaafuu gaarri sun yookaan tulluun sun inni jalqabaa mana kiristaanaatiin fakkeeffama. Manni kiristaanaan maal yoo jenne manni kiristaanaa tokkoffaa warri kakuu moofaa keessa turanis kan isaan itti tajaajilan mana Waaqayyoo iddoo itti Waaqayyoon waaqessaa turan, iddoo itti Waaqayyoof aarsaa qulqulluu kennaa turan, iddoo itti Waaqa isaanii tajaajilaa turanidha. Akkasumas bara kakuu haaraas duuka bu'oonni Waaqayyoo duuka bu'oonni Kiristoos iddoo itti Waaqa isaanii tajaajilan, iddoo itti Waaqa isaaniif ajajaman, iddoo itti Waaqa isaanii waaqessanidha. Gama biraatiin warri kakuu moofaa keessa turan raajonni waa'ee Kiristoos waa'ee Waaqa kanaa
samiirraa ni bu'a, ni dhalata, dubaroorraa dhalatee addunyaa kana keessatti ni argama, ni deddeebi'a, gidiraan isarra ga'a, ni fannifama, ni du'a, du'uu isaatiin, ajjeefamuu isaatiin, dhiiga isaa dhangalaasuu isaatiin, qulqulluu foon isaa kutee biyya dhala namaaf kennuu isaatiin biyyi kun hundumtu addunyaan nuti raajonnis nu dura kan turan warri bara seera laphee turanis raajonni amma jirrus nu booda kan ka'an dhaloonni kan biroonis foonii fi dhiiga Kiristoosiin fayyu jedhanii raaga dubbachaa kan turan yoo ta'u, barattoonni gooftaan kunneen immoo kan raajonni bifa raajiitiin dubbataniif argan hawwaa turan kana qaamaan qabatamaan arganii tokko kan taate warra kakuu moofaafis warra kakuu haaraafis tokko kan taate mana kiristaanaa kana keessatti uumaa isaanii waaqa isaanii Kiristoosiin iddoo isaanitti tajaajilaniif dhalateera, cuuphameera, addunyaa kana keessa godaaneera, ari'ameera, jibbameera, beela'eera, reebameera, fannifamee du'a isaatiin nuun fayyiseera, bittaa seexanaaf cubbuu jalaa bilisa nu baaseera jedhanii isaan immoo kan argan sana qabatamaan kan itti lallaban waan ta'eef. Gama biraatiin Museen warra du'anii awwaalaman keessaatii kan ka'ee dhufedha. Eeliyaas immoo lubbuudhaan otoo jiraatanii warra gara samiitti ol fudhataman isaan keessaa tokko magaalaa yookaan biyya jiraattotaa keessaa kan dhufedha Eeliyaas. Kanaafuu isaan kun lamaan iyyuu dhufuun isaanii gara gooftaa isaaniitti dhufanii iddoo waaqummaan waaqa isaanii itti mul'ate kanatti argamuun isaanii manni kiristaanaa kan warra jiraattotaatis kan warra du'aniitis yookaan warra du'aniifis manni kiristaanaa ni kadhatti, warra lubbuudhaan jiraataniifis manni kiristaanaa ni kadhatti. Gama biraatiin Museen nama gaa'ela qabu, gaa'ela eebbifamaa, gaa'ela waaqayyo jaallatuun gaa'elli isaa hundeeffamee abbaa warraa ta'ee gaa'ela gaarii, gaa'ela eebbifamaadhaan jiraatee ilmoo daa'ima ijoollee horatee jireenya kanaan otoo jiraatu luba, raagaa, tajaajilaa, lallabaa ta'eet faarfataa ta'ee hojii waaqayyoo addunyaa kanaaf ragaa ba'aa kan ture waan ta'eef mana kiristaanaa akkasumas waaqayyoon warri gaa'ela qabatan yookaan gaa'elaan kan jiraatan qulqullummaa gaa'ela isaanii eeganii yoo jiraate gaa'ela waaqayyo eebbisee fi kennaa qaban kanaan waaqa isaanii tajaajiluu danda'u. Warri filannoo gaa'elaatiin qulqullummaa keenya eeggannee tokkoof tokkoon dhiirri tokko dubartii tokkoon dubartiin tokko dhiira tokkoon murtoofne kabajaaf qulqullummaa gaa'ela keenyaa eegnee jiraanna jedhanii kanatti kan galan waaqayyo kan isaaniin eebbisu. Gaa'ela isaanii kanaan waaqa isaanii kan itti galateeffatan kennaa qabaniin waaqa isaanii tajaajiluu akka isaan danda'an kan ittiin agarsiise. Eeliyaas warra gaa'ela hin qabanneef yookaan immoo warra jireenya mankusunnaatiin jireenya biyya lafaa mi'aayina foonii, faayidaa foonii, jireenya foonii kana dhiisanii waaqayyoof xu'aashota ta'anii xu'aashota yookaan jaandarabaa ta'anii waaqayyoof filatamanii addatti gaa'elli sinan barbaachisu qofaa koo ta'een waan waaqayyo naa kenneen beekumsa kootiin kennaa waaqayyo naa kenneen waaqa koon tajaajila jedhanii addatti waaqayyoof kan of filatan isaan keessaa tokko Eeliyaas. Kanaafuu Eeliyaas warra iskeemaadhaan yookaan mankusunnaadhaan jiraatan isaan keessaa tokko waan ta'eef kanaanis eeyyama keessan ta'e akkaan isin filadhetti akkaan isiniif eeyyametti kan na tajaajiltanii carraa kennaa eebba mankusunnaatiin warra tajaajiltanis tajaajilli keessan eebbifamaa, filannoon mankusunnaa isin filattanis eebbifamaadha. Kanaafuu monokkosanis waaqayyoon tajaajiluun ni danda'ama, eebbifamaadha. Carraa waaqayyo eeyyameedha. Gaa'ela qabatanii
gaa'elaan hundaa'anii luba ta'anii abbaa ijoollees ta'anii haadha warraas qabaatanii Waaqayyoon tajaajiluun ni danda'ama. Jireenyi mankusinnaas qulqullummaa isaa eege seera Waaqayyoo sodaatee jiraannaan kan eebbifame dachee kana irratti ergamaas lafarra jiraatu fakkaatanii ergamoota warra lafarraa fakkaatanii kan ittiin jiraatan monoksoonni abbootiin keenya jechuudha. Carraa jireenya addunyaa kanaaf xumuranii gaafa deeman immoo akkuma kana bara baraaf Waaqa isaanii kan ittiin tajaajilan mana kiristaanaa keessatti monoksoonni abbootiin keenyas Phaaphaasonni abbootiin keenyas gaa'ela qabatanii gaa'ela eebbifamaadhaan kan jiraatan abbootiin keenya luboonnis hayyoonni mana kiristaanaa adda addaas akkuma kanaan kennaa eebbifamaa kanaan mana kiristaanaa qulqulleettii tokkittii sana keessatti waliin ta'anii Waaqicha tokkicha akkasumas mana kiristaanaa tokkittii sana tajaajiluu dandeessu yeroo jedhu warra monoksootaan fakkeeffamu keessaa Eeliyaasin warra gaa'ela qabatanii jireenya gaa'elaa eebbifamaatiin jiraatan keessaa immoo Musee waameetu gaara sanarratti waliin haasa'aa turaniiru jechuudha. Eeliyaasis Museenis gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosii wajjin haasa'aa dubbachaa turan. Maal haasa'aa turanii? Maal dubbachaa turanii? Kana haasa'aa turanii kan jedhu hin argannu nuuf hin ibsine jechuudha. Wangeela Maatiyos duratti caqasne Maatiyos 17:1 irraa dubbisnu jechuudha. Garuu immoo maal haasa'an kan jedhu hayyoonni abboonni barsiisonni mana kiristaanaa keenyaa akkas jedhaniitu nuuf ibsu. Kana dura guyyaa 6 dura gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos barattoota isaa walitti qabeetu akkas jedhee gaaffii gaafatee ture. Gaaffii akkamii? Namoonni ilma namaatiin eenyu jedhu jedhee gaafatee ture. Haaluma kanaan gaaffii kanaaf deebii gaarii kan deebise barattoota warra 12 keessaa duuka bu'ichaa qulqulluu Phexrosidha. Akkana jedhee, yaa gooftaa, namoonni baay'een Eeliyaas siin jedhu, Isaayyaas siin jedhu, Yohaannis Cuuphaas siin jedhu, kanneen biroon immoo abalu jechuu yoo dadhaban iyyuu raajota keessaa isa tokkodha jedheetu deebiseef. Phexros kan dhage kan arge ragaa ba'e jechuudha. Sababiinsaa namoonni baay'een waaqummaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin arganii hojiin hojjetu hundumaatu ilaalanii hojii waaqummaa isaa amananii fudhachuu dadhabanii kan rakkachaa turan baay'ee waan turaniif inni diinni dhala namaa hundaa jalqabuma Addaamiif Hewaanin jannata keessaa harkisee kan baase isa Addaamiif Hewaanin fayyisuudhaaf gara addunyaa kanatti kan dhufe isa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin immoo namoonni waaqummaa isaa amananii akka isaan hin fudhanneef guyyaa inni gadameessa haadha keenya qulqulleetti duroo maaramii keessa bulee eegalee yeroo inni dallaa Beetlihemii keessatti dhalate eegalee warri Waaqayyo isaaniif eeyyameef lapheen isaanii cabe waaqummaa gooftaa keenya kan yeroo isaan fudhatan namoonni baay'een garuu shakkuurra darbanii hamma ganuurra darbanii hamma dabarsanii qarshiidhaan gurguranitti qarshiidhaan gurgururra darbanii immoo hamma reebanii tumanii fannoo irratti hamma fannisanitti hamma ajjeesanitti dhiiga isaa kutanii foon isaa kutanii dhiiga isaa hamma dhangalaasanitti ga'aniiru jechuudha. Kanaafuu kun hojii dhala namaa hafuurri hamaan sun nama keessa bulee namootas dogoggorsiisee isaanis lubbuu isaanii akka isaan dhaban kan taasisu waan ta'eef inni gooftaan keenya kana waan beekuufi barattoota isaa gaaffii kana dhiyeesseef barattoonni isaas keessattuu qulqulluun Phexrosis kan dhaga'eef kan arge kana sirriimatti kunoo kanneen baay'een akkana siin jedhu raajota keessaa tokko lakki Museedha, lakki Eeliyaasi, lakki Yohaannis Cuuphaadha, lakki immoo raajota keessaa tokko jedhu akka lakki homaayyuu hin beeknu kana jechuu hin dandeenyu akkan jenneef yeroo inni fayyisu raajii gurguddaa yeroo inni hojjetu
ajaa'iba adda addaan hojjetu hin argu. Barumsi isaa adda ta'e, iccitii adda ta'een, sookoof soorkoo hiikamuu hin dandeenyeen yeroo inni barsiisu Fariisonni, Yihudoonni, barreessitoonni seeraa hundi kun bitaa isaanitti galaa waan tureef qulqulluun Phexros waan arge kana ragaa ba'ee ture. Kun yoomi har'a hagayyaa guyyaa 13 dura guyyaa 6ffaa har'a dura guyyaa 6 jechuudha. Gaaffii kana barattoota isaa kan inni gaafate. Kana booda Phexros deebii kana eega deebisee fi booda isinoo maal naan jettu? Namoonni natti siqanii waa'ee koo kan hin beekne akkuma itti tilmaamaan dubbatu yoo ta'e, waanuma itti fakkaate dubbatu yoo ta'e, isin garuu na faana ooltu, na faana bultu, na faana nyaattu, waan hundumaa beektu. Kanaafuu isin immoo maal naan jettu jedhee gaafate. Qulqullichi eebbifamaan abbaan keenya qulqulluun Phexrosis atoo Waaqa jiraataa bara baraati, Waaqa jiraataa ilma Waaqayyoo isa bara baraati jedheetu ragaa ba'een. Yeroo kanatti yaa Phexros jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ati eebbifamaadha. Ati katta yookaan lafa qarsaa, lafa jabaa kan taate. Kanaafuu lafa kattaa kanarratti yookaan kattummaa kee kanarratti, jabina kee kanarratti mana kiristaanaa koo nan hundeessaa. Mana kiristaanaa kattummaa kee kan yookaan lafa kattaa taate sirratti gaafa kan inni ijaaru kana eenyuyyuu dhiibee jigsuu hin danda'u. Keessumatti karri Si'ool, balbala Si'ool kan ta'an yookaan seensaa Si'ool kan ta'an shakkitoonni, gantoonni, halagoonni mana kiristaanaa kana ni dhiibu. Balleessuuf, barbadeessuuf yaalii guddaa ta'u garuu tasumaayyuu hin danda'anii jechuudhaan dubbatee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Maarree kun ta'ee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duuka bu'icha qulqulluu Phexrosii wajjin ergaa kana yaada kana wal jijjiiranii guyyaa 7 booda gaafa guyyaa 7ffaa guyyaa 13ffaatti jechuudha. Gaara tulluu Taaboor kanarratti Eeliyaasiif Museen dhufaniitu gooftaa isaanii Waaqa isaanii wajjin dubbachaa turanii kan jedhu isa kana. Maal dubbatan yoo jedhame Eeliyaasi akkana jedhe maal jedhe? Yaa gooftaa namoonni siini Eeliyaas hin jedhan jiru. Ani Eeliyaasi yoon akkam Waaqayyo na gargaaree siin amanee siif amanamee waaqeffannaan halagaan biyya keessaa addunyaa kana keessaa haa ba'u, Waaqayyoon waaqeffachuun haa babal'atu jedhee waa'ee Waaqayyo hinaafee yoon barsiisaa tureyyuu, yoon lallabaa tureyyuu, samiirraa roobni bokkaan akka hin roobne yoon ittiseyyuu, abiddi samiirraa akka inni buuse yoon taasiseyyuu, ati Waaqa kootii, Waaqa na gargaaree hojii kana maqaa Waaqayyootiin akkan hojjedhu kan na gargaare innisidha. Kanaafuu ati Waaqa koo, uumaa koo, argamsiisaa koo ta'uu kee addunyaan kun beekuu qaba. Kanaafis si galateeffachuun dhufee jedheen. Akkasumas Museenis gara gooftaa isaa gara Waaqa isaatti dhiyaatee yaa gooftaa, yaa Waaqayyo uumaa koo, namoonni tokko tokko otoo hin hubatiin Museedha siin jedhu. Ati Waaqa Museeti malee Musee miti. Ani Museen biyya Misraa, biyya Gibxi keessatti raajiiwwan adda addaa raawwadhe. Namichi lapheensaa jabaa Fara'oon fuulduratti raajiiwwan gurguddoo 11ffaan immoo galaanaan hamma isaan liqimsamanitti Waaqayyo na gargaaree hojii guddaa yoo raawwadheyyuu gaara Siinaarra ba'ee abboommiin kurnan kan irratti barreeffame abboommi kurnan taabota Waaqayyoo Tsillaatii Waaqayyoo naaf kennameyyuu samiirraa mannaan akka bu'u lafa kanarraa immoo lafa gogaarraa kattaarraa bishaan qulqulluun akka inni maddu yoon taasiseyyuu ansi miti, ati Waaqa kootii, ansi ta'uu hin danda'u. Gonkumaayyuu eenyummaa kee fuuldura dhaabbachuun naaf hin ta'u.
qulqulluu harka keetiin kan hin uumamedha. Kanaafuu ati Waaqa Musee ta'uu kee ragaa ba'uudhaaf hin dhufe jedhee Museenis Eeliyaasis lamaan isaaniiyyuu bifa kanaan Waaqa isaanii galateeffatanii akkuma qulqullichi Phexros ragaa ba'etti isaanis eenyummaa isaa ragaa ba'uudhaaf dhufan jechuudha. Gama biraatiin Eeliyaasis bara sana Waaqayyoo isa gargaaree hojii gurguddaa dinqii adda addaa hojjechaa waan tureef Museenis akkuma kana gaara tulluu Siinaarra bulee halkan 40 halkan guyyaa 40 nyaata malee homaa osoo hin nyaatin osoo hin dhugin guyyaa 40 guutu yeroo ture sanatti yaa Waaqayyoo eenyummaa keenyaaf ibsii jedhee yeroo inni kadhatutti yaa Musee eenyummaa koo siifan ibsaa garuu eenyummaa koo siif ibsee ati na dandamachuu hin dandeessu. Uumama keessaa eenyuyyuu fuula Waaqayyoo argee hubachuu arguu dandamachuu hin danda'u. Kanaafuu duuba kootiin na ilaaltaa jedheen duuba kootiin na agartaa kanaanis eenyummaa koo ni beektaa jedhee dubbate jechuudha. Duuba kootiin na agartaa yookaan duuba kootiin na ilaalta jechuun duubni fuuldura agarsiisuu akkuma hin dandeenye. Hamma ta'e eenyummaa nama sanaa eenyummaa duuba nama sanaa qaama sanaa hubachuu danda'ama malee guutummaa guututti akka isa fuula isaa ilaalan sanatti beekuun baruu waan hin danda'amneef duubni fakkeenya isa fuula duratti kakuu moofaan isa duuba isaatiin himmaa fakkeeffamu kakuu haaraatti inni gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Waaqa dhugaatuu ta'ee jiru nama dhugaa ta'ee addunyaa kana keessa yeroo deddeebi'etti fuula isaa namoota hundaaf addunyaa maraaf ibsee guyyaa har'aa Eeliyaasiif Museedhaaf iddoo isaan jiranii waamee akkaataa waadaa isaaniif gale sanatti raajota isaa kana hojii waaqummaa isaa isaaniif agarsiisuu danda'eera jechuudha. Egaa yaa maatii Waaqayyoo bifa kanaaf kallattii kanaan raajota keessaa warra kakuu moofaa keessaa namoonni kun lamaan warra kakuu haaraa keessaa duukamoota gooftaa keessaan immoo warri kun sadan namoonni shanan kun gaara tulluu Taaboor irratti argamuu danda'aniiru. Hubadhaa hiika isaa jalqaba irratti waa'ee tulluu yeroo kaasnu mana kiristaanaatiin fakkeeffamaa jenneerra. Tokkoffaa iddoo sanatti argamee kan jiru Waaqa waaqotaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Kanaan alitti namoonni kun achirratti kan argaman namoota shan Eeliyaas, Musee, Phexros, Yohaannisiif Yaaqoob. Kunis maaliif yoo jenne iddoo kanarratti Waaqa waaqotaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoositu argameera. Mana kiristaanaattis kan argamu gullilaatiin mana kiristaanaa iddoo sanatti kan waaqeffamu kan tajaajilamu isa Waaqa keenya uumaa keenya Sillaasee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha jechuudha. Akkuma tajaajila mana kiristaanaa keessatti sirna galatoo sirna qiddaasee irratti namni shan abboonni shan tajaajiltoonni shan luboota lamaa fi daaqonoonni sadii sirna qiddaasee irratti hirmaatanii guutuu tajaajilaa jalqaba hamma dhumaatti sirna qiddaasee kan raawwatan namoonni shanis gooftaa keenya Yesuus Kiristoos biratti argamanii isa galateeffatan isa waaqeffatanii jechuudha. Gama biraatiin gaara guddaarra ba'aniitu qulqulluu Phexros, Yohaannis, Yaaqoob hojii waaqummaa uumaa isaanii kana kan isaan argan. Maaliif iddoo biraa hin deemne? Dirree irratti yookaan iddoo lafa gadi bu'aa irratti maaliif hin deemne yoo jedhame gaarri keessattuu gaarri Taaboor fakkeenyummaa guddaa qabaafi. Tokkoffaa gaara asii ol yeroo ba'an baay'ee nama dadhabsiisa. Asii ol yeroo ba'an baay'ee nama dadhabsiisa. Dadhabbii baay'ee qaba. Asii ol ba'anii gaara sana xumuranii irra keessa isaa gaafa ga'anii gara bitaas mirgattis gaafa ilaalan garuu asii gad gaafa ilaalan baay'ee nama gammachiisa. Dirree bal'aan tulluu sana gaara sanarra jirus baay'ee kan nama gammachiisu jechuudha.
Kanaafuu jireenya kiristinnaa keessatti gara mana kiristaanaatti imaluun baay'ee dadhabbii guddaa qaba. Jireenya bara baraatiin kan fakkeeffamu, mootummaa waaqayyootiin kan fakkeeffamu, akkasumas mana kiristaanaatiin kan fakkeeffamu gaara guddaa sanatti yeroo imalan duuka bu'oonni kun baay'ee dadhabaasi ol ba'an. Ol ba'anii gaara sanarra roogaan garuu iccitii guddaatu waa'ee waaqummaa waaqayyooti, ifa waaqummaa isaatu isaaniin mul'ate. Har'as mana kiristaanaa dhufuun dadhabbii baay'ee qaba. Akka foonitti sooma qaba, sagada qaba, kadhannaa qaba, jireenya foonii, fedhii foonii dhiisuu qaba. Kun hundumtu dadhabbiidha. Kana biraan kallattii adda addaatiin diinni keenya inni ganamaa sun akka nuti boodatti deebinuuf jireenya hafuuraarraa mi'aa biyya lafaa, mi'aa foonii nutti agarsiisee, faayidaa foonii, faayidaa biyya lafaa nutti agarsiiseetu akka nuti mana kiristaanaarraa boodatti deebinu. Karaan mana kiristaanaa karaa qoreedhaan baay'ate, qoraattiin kan itti baay'ate, gufuun kan itti baay'ate, dadhabbiin kan keessatti baay'ate, walitti bu'umsi kan keessatti baay'ate, rakkinni adda addaa kan keessatti baay'ate nutti fakkeesseetu nutti agarsiisaa jechuudha. Namoonni waaqayyo isaan gargaare, lapheen isaanii waaqayyoof cabe, qormaata guddaa, bu'aa bayii kallattii adda addaatiin seexanni namootatti agarsiisu kana keessa darbanii imala isaanii gaarii, fiigicha isaanii gaarii, gaara guddoo, tulluu guddoo kan taate gara mana kiristaanaatti kan taasisan akkuma Phexros, akkuma Yohaannisiif Yaaqoob iccitiin addaa namoonni biyya lafaa keessa jiran kamuu arguu kan hin dandeenye iccitiin guddaan isaaniif mil'ataa jechuudha. Beekumsa addaa, iccitiin jireenya keenyaa, abjuun jireenya keenyaa, wantoonni nu jalaa dhokatan hundumtu dadhabbii jireenya hafuuraa keessatti taasisnu keessatti callisanii akka barbaadanitti nyaatanii, akka barbaadanitti dhuganii, akka barbaadanitti uffatanii, akka barbaadanitti fiiganii iccitiin jireenya ofii namaaf nuuf galachuun hin danda'amu yamaati waaqayyo. Abbootii keenya irraa kan barannu isa kanadha. Gama biraatiin gaarri tulluu guddaan kun mootummaa waaqayyootiin fakkeeffama. Maaliin akkamiin yoo jedhame akkuma gaara guddaa ba'uun dadhabbii baay'ee qabu, mootummaa waaqayyoo dhaaluufis baay'ee dadhabu, aarsaa kaffaluun barbaachisaadha. Eenyuyyuu otoo aarsaa hin kaffaliin, otoo hin dadhabiin, osoo gaara ba'uu qabu hin ba'in, aarsaa kaffaluu qabu osoo hin kaffaliin mootummaa waaqayyoo argachuuf dhaaluun hin danda'amu. Akkuma qulqullichi Phaawulos hojii duuka bu'ootaa boqonnaa 14 irratti akkuma ibse, nuti mootummaa waaqayyoo dhaaluu kan dandeenyu dadhabbii fi bu'aa bayii hedduudhaanii jedhe akkuma ibsee jechuudha. Kanaafuu seenaa kanarraatii kan barannu gaara ba'uun nu barbaachisa. Dadhabuun nu barbaachisa. Otoo nuffiin ganna, bona, arfaasaa, birraa, gaddine, gammanne, arganne, dhabneetu hin jedhin, sooromne, hiyyoomneetu hin jedhin, fayyine, dhukkubsanneetu hin jedhin, gaaraan kan fakkeeffamtu mana kiristaanaa kana seeraaf sirna ishee eegne yoo gaara guddaa kana, tulluu guddaa kana yoo baane dhumarratti gammachuu bara baraa, mootummaa waaqayyoo kan bara baraa sanatu nuuf kennamee jira jechuudha. Egaa duuka bu'oonni gooftaa isaanii wajjin gaara guddaa kanarra ba'anii innis ifa iccitii waaqummaa isaaniif ibsee warra raajota kakuu moofaa keessa bara waggaa dheeraa turan isaanii wajjin wal arganii waliin tokkummaadhaan yaada tokkoon, laphee tokkoon, waaqa tokkoon, waaqni kan kakuu moofaas isuma gooftaa keenya Yesus Kiristoosidha. Kan bara kakuu haaraas isuma kana waaqichi kaleessas har'as boris isuma hin jijjiiramu. Baraan yeroodhaan kan hin daangeffamne, kan hin jijjiiramne, barri namni yoo jijjiirame iyyuu ati hin jijjiiramtu yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u jedhanii waaqa isaanii galateeffachaa eega turanii booda qulqulluun Phexros gooftaa keenya Yesus Kiristoosiin akkana jedheetu kadhate. Yaa gooftaa,
as jiraachuun nuuf gaariidha jedheen. Eessa jiraachuun? Iddoo Waaqayyo jiru jiraachuun. Eessa jiraachuun? Iddootti Waaqayyo iccitii namaaf ibsu jiraachuun. Eessa jiraachuun? Gaara guddicha mana kiristaanaa gaara guddoo addunyaa kana keessaa gandeewwan keessaa mandara keessaa addatti baatee Waaqayyoof kan filatamte gaara guddoo sana mana kiristaanaatti argamuun nuuf gaariidha. Sababiin isaa maaliif yoo jenne iddoo sana hundaa ol kan ta'e mootii moototaa, waaqa waaqotaa, gooftaa gooftotaa, jiraata bara baraa Waaqayyootu achi jira. Jireenya foon keenyaafis jireenya lubbuu keenyaafis warra dhukkubsanneefis warra rakkanneefis kan itti himatu hundumaaf kan dhaga'u maaliin otoo hin loogin qabeenyaan, qomoodhaan, bifaan, beekumsaan argachuu dhabuudhaan otoo addaan hin qoodin warra waggaa dheeraa turanis warra amma jiranis fuulduratti warra kaaniifis waaqa jiraataa bara baraa kan ta'e Waaqayyoo inni iddoo sanatti argama waan ta'eef iddoo kanatti argamuun nuuf gaariidha. Kanaafuu akkana jedhe qulqulluun Phexros, godoo bareedaa haa ijaarru. Godoon tokko siif, godoon tokko Eeliyaasiif, godoon tokkos immoo Museedhaaf haa ijaaramu. Achi booda wajjin jiraannaa jedheen. Iddoon kun iddoo filatamaa, iddoo gaariidha. Ati jirta waan ta'eef jedhee galateeffate. Mana kiristaanaatti argamuun, fuula Waaqayyootti argamuun, lafa Waaqayyootti argametti qulqulloonni lafa isaan buufatan, raajonni lafa isaan jiran, iddoo eebbifamaa bakka eebbifamaatti argamuun jireenya keenya kamiifuu gaariidha waan ta'eef abbaan keenya qulqullichi Phexros iddoo kana ta'uun nuuf gaariidha jedheen. Kana eegatee booda gooftaan keenya Yesus Kiristoos otoo isaan kana wajjin haasa'aa jiru Eeliyaasiif Museenis yeroo isaan gooftaa isaanii wajjin turuu qaban ga'ee iccitii waaqummaa isaa inni ibsus ga'ee kanaan booda samii keessaa sagaleen akkana jedhu dubbatamee jedha. Kan an jaalladhu ilmi koo isadha, isa dhaga'a jedhe. Waaqayyo abbaan duumessaan ta'ee duumessa keessa taa'ee sagalee waaqummaa isaa, sagalee abbummaa isaa dhageessise. Kan an jaalladhu isa kanadha, isa dhaga'a. Osoo addunyaan kun hin uumamin dura haadha malee narraa kan dhalate isa dhaga'a jechuun dubbate. Hafuurri qulqulluunis karaa Waaqayyo beekuun dhufeetu ragaa waa'ee waaqummaa gooftaa keenya Yesus Kiristoos ragaa ba'e. Kanaafuu gaara guddaa kanarratti guyyaa har'aa tokkummaaf sadummaan Sillaasee abbaan ilmi hafuura qulqulluun iddoo isaanitti argaman guyyaa isaanitti hojii waaqummaa isaa agarsiisan jechuudha. Kanaaf kabajji manni kiristaanaa keenya kabaja adda ta'een, iccitii adda ta'een, galateeffannaa fi waaqeffannaa adda ta'een guyyaa har'aa kana ayyaana guddichaa Dabra Taaboriin, gaara Taaboriin kabajji jechuudha. Buhee jechuudhaan beekama gama biraatiin. Buhee jechuun mul'achuu gooftaa keenya Yesus Kiristoos kan agarsiisu. Buhee jechuun addatti adda ba'e yookaan immoo ifa ba'e jechuudha. Of agarsiise yookaan of mul'ise eenyummaa waaqummaasaa eenyu beekuu kan hin dandeenyeen eenyummaa waaqummaasaa agarsiise. Kanaafuu guyyaan kun buhee jedhama jechuudhaan manni kiristaanaa keenyaa maqaa kanaan moggaasa kanaan waamti jechuudha. Kanaafuu yamaatii Waaqayyoo ayyaana addaa, ayyaana guddaa gooftaa keenyaa kana bifa kanaaf kallattii kanaan yeroo kabajnu ni haala kamiin kabajuu qabna? Maal goonee akkamitti kabajuu qabna? Manni kiristaanaa keenyaa yeroo kamiyyuu kan isheen nu barsiistu, yeroo kamuu kan isheen nu kabajju, kan isheen ittiin nu qulqulleessitu, ayyaanota kamiyyuu bifa kamiin haala kamiin kabajuu akka qabnu nutti himuudhaan jechuudha. Kana keessaas ayyaanni hafuuraa kan inni kabajamuu qabu jireenya yookaan hojii hafuuraatiin, sochii hafuuraatiin,
jireenyi keenya, raawwiin keenya, sochiin keenya guyyaa har'aa kan taasisnu Waaqayyo hojii ajaa'ibaa dinqii guddaa guyyaa har'aa kana raawwate ilaallee iccitii guddaa inni gaaraaf tulluu kanarratti agarsiise sana tilmaama keessa galchinee isa kan ittiin ajaa'ibsifannu, kan ittiin isa galateeffachaa ayyaana kana kabajnu jechuudha. Nuufis iccitii jireenya keenyaa nu jala dhokatee jiru kan nuuf ibsitu sidha jennee gara isaatti kan itti deebinu. Namoonni of dagannee jiru. Waaqayyoon gaddisiisaadhaan kallattii adda addaatiin dubbachuu keenyaan raawwiidhaan cubbuu adda addaatiin Waaqayyoon gaddisiisnee kan jirru iccitiin kan nu jalaa dhokatee jiru yerootti gaabbii galuudhaan gara Waaqayyootti deebinu eenyummaa keenya Waaqayyootti kenninee haaloo irraa deebinee yakka adda addaa irraa deebinee Waaqayyoo iccitii kamuu naaf ibsaa hojii guddaa kana qulqulloota isaa duukaa bu'ootaaf akkuma raawwate anaafis iccitii isaa guddaa kana naaf ibsuu danda'a. Keessattuu jireenya bara baraa isa guddaa kan itti mootummaa Waaqayyoo isa bara baraan dhaallu sana naaf ibsuu danda'a jennee kasoominaan gadoof qabuudhaan amantaa guutuuf abdiidhaan gara Waaqayyoo keenyatti yerootti deebinuu fi guyyaa itti Waaqa keenya haala adda ta'een galateeffannu guyyaatti isa tajaajillu ta'uusaa beekuun barbaachisaadha jechuudha. Waaqni keenya nuun dadhabbina keenya dagattoota ta'uu keenya cubbamoota ta'uu keenya otoo hin dagatin nu gidduutti argamee hojii isaa guddaa kana nuuf agarsiise. Ofitti akkuma nu qabe nutis maatii keenya eegallee ollaa keenya bitaan mirgaan argaman hiriyyoota keenya kamiin wajjin nagaadhaan jaalalaan kabajaa fi waliigalteedhaan hojii naamusa gaarii hojjennee Waaqa keenya akka ittiin galateeffannu namoonni nu ilaalanii nu arganii kan ittiin Waaqa isaanii galateeffatan akka ta'utti ifni keenya namoota hundumaaf fuulduratti ifee Waaqa keenya kan ittiin galateeffannu Waaqni keenya kan ittiin galateeffamu ta'uu qabaa jechuudha. Waaqayyo hunduma keenya hubannoo nuuf kennee qalbeeffannee madaallee eenyummaa keenya ilaallee gara isaatti deebinee gaara guddoo tulluu guddoo kan taate mana kiristaanaa keenya keessatti amanamnee isa tajaajillee hamma dhumaatti mana isaa keessa akka dhaabannuuf eeyyamaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Iccitii guddaa, iccitii addaa duuka bu'oota isaaf akkasumas raajotaaf kan ibse Waaqayyo uumaan keenya icciteen jireenya keenyaa, jireenya foon keenyaafis, jireenya lubbuu keenyaafis, jireenya fuula keenyaafis kan nutti ulfaate iccitii barbaachisaa, iccitiif nu barbaachisu nuuf ibsee eebba isaatiin, arjummaa isaatiin mana isaa keessa kan nu tursuuf eeyyamaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Galatoomaa.